Qophiin keenya ittuma fufa amma gara gaaffiif deebii gabaabduu ajajaa olaanaa ABO Waboo Jaalmarroo Dirribaa waliin taasifnetti isin dabarsina itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa olaanaa ABO Waboo Jaalmarroo Dirribaa gaaffiif deegamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Ayyee jaalannee asii fayyaa ta'ii sagantaa keessan irratti naafeeruu keenyanii. Ayyee Jaalmarroo haalli amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee gurraa fi qalbii uummataa harkisaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkamiirra jira amma? Ayyee fayyaa ta'e jaalatiyyaa akkuma atuu jettee wayii Oromiyaa guutuu keessatti wanti adeemaa jiru uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hirmaannaa qabuu fi akkasumas itti dhiyeenyaan quba qabuu fi waan hedduutu adeemutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggaa marsaa lammaffaa kan egaa yeroo darbee ni yaadataa waggaa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee marsaa tokkoffaan adeemaa turetu ture. Waggaa akka fakkeenyaatti kan Jaalladdasaa Wajii, Jaalladhii Gammadaa, Jaalladhii Mooqiltuu fi Hasan Aammee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodameetu deemaa ture. Waggaan suni waggaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zooniin waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumtii goleen Oromiyaa waggaa marsaa lammaffaa waggaa duula imala gara Finfinnee jedhudha jalqabee jira. Egaa sochiin amma waraanni bilisummaatti jiru waggaa duula kanaati. Egaa kanuma guutummaa Oromiyaatti adeemaa jiruu fi akkuma atuu jettee hawaasni Oromoo ijaaf gurraa dhalatee caqasaa jiru. Ayyeegaa akkuma ibsitanii labsii isa duraa irratti milkoominni akka argamedha. Amma haala deemaa jiru kanaan labsii imala gara Finfinnee jedhu kana irratti abdiin gama uummataan jiru maal fakkaata? Uummanni bifa kamiin isin simachaa jira? Kallattii hedduu irratti waan adeemaa jiru kana ejjiiti gurri addunyaa akka barbaadamutti hubatee akka hin gabaatamne haalli quunnamtii biyyattii keessa jiru mootummaan cunqursaa abdii murannaa isarraa dhumaa kumaara jedhan sanaa kumaara kaardii ishee dhumaa taphachuu jiranii sabicha dukkana keessatti qabanii wanti adeemaa jiru guutummaan guutuutti miidiyaa irratti bahee mul'achuus baatu lafarratti kan jiru. Egaa uummati Oromoos kan beeku waraanni bilisummaa Oromoos kan itti jiru miilana ta'uu qaba. Xumura argachuu guduunfaa argachuu qaba jenneetu deemna. Warri adeemaa jirru immoo handhuura kan hojjeneene maaddoo hidda dhuunfataa kan jiru Oromiyaa handhuura magaalaa Finfinnee kan bakka kanitti injifannoon kamuu irratti galmaa'ee yoo hiddi sun hin buqqa'in bara baraani bakki oomisha maaddee gabrummaa deddeebi'ee hiddi fagoo irraa ciccittu laphee ammas deebitee lafa qabattee roorroon gabrummaa nurra dheeratee turuu suni bakki sun cituu qaba. Hundeen buqqisuudha qabna jenneetu adeemaa jirru. Kanaafiyyuu haala akkasiitiin duulli marsaa lammaffaa guutuu Oromiyaatti eegalee tokko jedhee milkii fi milkaa'inaan adeemuutti jira. Bara garra nu gabroomsee bara baraan cunqursaa hamtuu roorroo gabrummaa sirna bittaa kan irratti diriirte akka qoosaatti dachee irraa saamanii saba gabroonfatanii biyya gadadoo keessatti gabbuusanii jireenya dhuunfaa ofiif tolfatanii kana
dhiisanii adeemuu hin danda'an waan ta'eef kanatti wareegama barbaachisudha kaffallee. Uummanni keenya ammas akkuma dhufeetti jira. Uummanni keenya baay'inaan haalli keessa jiraatamuu kan baay'ee nama gaddisiisu ta'uu asumaan isinii ibsu yaalla. Ammas mana jiraattota yookiin immoo Oromoota kana sharaa kana seenaan jira. Mana nama tokkoon deemaa jira. Warra mana akkam ooltan? Nagaa jirtu? Akkuma amma kaameraan keenya isin agarsiisaa jiru kunis mana jiraattota uummata sharaa kanaati jechuudha. Haalli amma argaa jirtanii mana kana keessa kan jiraatamu miti. Namoota mana keessa argadhee hin jiru. Namoonni as keessa jiranii daa'imadha. Warri maatii isaanii gadi akka baanidha kan himamaa jiru. Mucaa eenyuti maqaan kee? Maatiin kee eessa dhaqani? Maatiin kee eessa dhaqani? Okay, mana kana keessa jiraattu? Mana kana keessa jiraattu? Okay, haa ta'u. Ishee egaa imalli keenya akkuma itti fufetti jira. Dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii warroonni nu argaa jirtan uummanni keenya uummanni Oromoo naannoo Finfinnee jiraatan naannoo addaa Boolee Bulbulaa waradaa 12 yookiin immoo ganda 12 jedhamee beekamutti kan argamnu. Uummata keenya kana akka gargaarsaan bukkee dhaabattan abdii qabna. Ammas mana nama tokko seenutti jirra. Nu waliin imala keessan akka itti fuftan abdii qabna. Warra mana akkam jirtan? Nagaa jirtanii? Eenyu jedhamtu ayyoo isin? Kafanee daadhii. Okay, kuni eessa irraa dhuftan isin? Kiraa dadhabneetuma Qayyafariitti gallee Qayyafarii irraa immoo asitti nu dabarsan. Okay, eenyutu gara kana isin fide? Bulchaadhuma. Bulchiinsa ganda kanaatu jechuudha. Okay, yeroon achirraa dhuftanii amma as turtanii haggam ta'a jettaniitu yaaddu? Hammam turtaniittu? Ji'a 8 ta'a. Ji'a 8 as turtaniittu. Mootummaan gargaarsa isinii godhe qaba? Waan nu gargaara. Okay, amma uummata Oromoo miidiyaa Oromoo Teknooloojii jedhu kana irratti uummata bal'aatiif dhaamsa maalii qabdu? Nu gargaaranii as keessatti rakkannee sharaan nurratti ciccitee ganna roobatu kukkutaa ba'ee amma immoo aduun nurratti kukkutee qilleensi nurratti kukkutee nu gargaaranii xiraan nu jeesee qoonqoo nu jeeseen. Okay, haa ta'u uummanni keenya namoonni biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkasuma mootummaan uummatadha. Uummanni bal'aan kun uummata kana abeet jettanii akka dhageessanii abdii qabna. Dhaamsa keenya isiniin jenna. Imalli keenya nama naannoo Boolee Bulbulaa ganda yookiin ganda 12tti argamu asirratti kan raawwatu ta'a.